baamnee deemaa ture. Kanaafuu hanga kanaafin gadi taa'e egaa silaan duraan dhaabbatullee qaballeedha. Xiqqishoo waan dadhabeef jechan taa'e. Tana oofuma ittiin gaasilaa ho'ee fi fuulduu lafaan daqqarteetuma teessaa bira. Akkasuma wajjin dadhabdammoo waan kanaaf dadhabdamne. Yaalii akkasuma wajjin uumaan jettaniiti jabaadha inshaallah. Jabaatu barbaachisa. Yeruma cufaa'u mudhii hidhatu barbaachisa. Amantaa tanaan keessatti dirqama hedduun nurra jira. Beekuun dhabde natti fakkaata. Oguu garii teenyeeti asitti waa barsiisa. Oguu garii as bichaa miti namoota asitti bilchaate fuuneeti biyyattii tanaan keessatti akkuma warri saayinsii kunu araddaa cufatti kunu mana barnootaa ijaaranii jiranii mire. Nutis bifa sanitti ummata kanaan bira ga'uudhaaf dirqamaan nurra jira jenneeti. Waan rabbi nurra kaa'eef jecha bakkoolee adda addaa irratti sossoonee waan kana dirqama jiru kana raawwataa deemnee jechuudha. Beekuun dhabdu natti fakkaata. Haa ta'u immoo soomana keessa gaa haajaan takka illee yoo nutti jiraate haajaa san hin baanu turre. Maaliif wanti takka haa isin bira geessu jennee. Hogguu hangaa tuuta asitti walii qabamte tana ijumaan laaltee bira kuttaa gaafuma namni du'e faa shorrorsitee biddaami. Akkasuma hogganaami. Gaafa namni du'e faa shorrorsitee gaafas hormicha fiduu dandeessu du'a inshaallah. Gandineen sin dhiisu gaafas fiduu baatte. Beerinuu dhagaa isin tuba. Dirqama jiru dirqama shari'aan keessa illee. Kanaafi yeroo garii biyyootii adda addaa keessatti jechuudha Oromiyaa keessa sossosowaa jirra jechuudha. Bakkuma cufa seenne jechuudha inshaallah. Quba qabaatuun nabdi natti fakkaata. Kanaafu kun hojii Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Amantaan kun akka biyyattii cufa ga'uu itti danda'e akka kanaan. Inni tokko bichaan nama kana guututti sagaleedhaan biraan gayaa osoo hin tahin. Bifti amantaan tuni nama bira itti geessu eega amantaa kana hubatte boodaan ifii itti fayyadamtee isa tokko fayyadamaa gootee barsiiftee bifa akkasiitiin biyya keessa facaafta dura. Kanaaf Oromiyaa dhiisii biyyootii birallee hanga naannoo xarafa Oromiyaa as jirtu hanga karaa muslima kan jedhamu biraan gahaa jirra duuba. Kanaafu inshaallah jabaatuu qabdan dagatuun qabdan dagatoo ta'uun qabdan dagatoo ta'uun qabdan. Waan isin fayyadu faayidaa keessan ta'u addunyaa fi akhiraa keessatti addaan baafattanii wanta rakkoo isin irra fidu addunyaa fi akhiraa keessatti amantaa wantoota rakkoo fidu sanirraa ni dhoorga waan ta'eef bifa saniin irraa fagaannee bifa saniin deemuun dirqama nurratti jiru jechuudha. Kanaaf wanni uumamneefis isa kana. Wanni samawwanii fi dachiin tunis uumamteefis isa kana. Dachiin isirratti haa gabbaramu. Alhamdulillahi Rabbil Aalamiin haala bareeda irra jira natti fakkaata amma bareeda irra jira. Dhiyoon tanas gaa jiddumaan qoma qabaatuun dhabde Finfinnee irratti muhaadaraa guddaatu ture. Ijoollummaan asirratti qaraate achirratti faayidaa guddaa buuftee achirratti hogduu walitti dirmanne qaamni mootummaatis dhihaateetuma achirratti haalli gaariin dabalaa ture. Gandi sunis ganduma keenya gaa'ee keessa wal ga'uu qabdi jenneetumatti jirra. Ati waa quba qabdu. Ati bari nama nagaa ati beerri jiru saniin ati akkasumatti fakkaata. Warra nama nagaa ati beerri jiruun tokko jiraata.
abbaan abalu nama nagaati ja'anii haa dubbatan tokko jira. Ban namni kan nagaa nama akkasiitii miti. Nageenyatti bobba'ee ooruusaati. Gaalee manasaati. Nama tokko hamatu nama tokko maariyyoon jiru nama wal quban qabu ja'anii muriida addunyaadhaa hawarra jahannam harabbiin ju'an. Bobba'ee bakka iddoo dalagaasaa akeeka dhoowru jechuun bobba'ee bakka iddoo dalagaasaa akkasuma minamu gabareen karuma urusa daldalondo hara bakka itti daldalatu bobba'ee bakka iddoo dalagaasaa Gale manasa akanami mokanami akaruba akasada wame sikamde ni sininja rekana tara nama nagat jechu samballe samare wahuma isikamde jali rekana tara nama nagat tai wana danin deine bi hara nama nagat gotisit nama nagaa jechuun warreen Allahatti amane dirqamtoota isaanirra jiru warreen baratee beekee hujii bareedaa hojjete jechuudha. Imaana isaanii san shirkii fi kufrummaa fi bid'aa fi munaafiqummaa fi wantoota nawaaqida ta'u kana cufattu kan hin laaqin jechuudha. Ulaa'ika lahumul amnu wa ulaa'ika humul muhtadoon. Nama nagaa jechuun kana jira rabbi. Sanii bar suni re'ee fi horbeessa fi loonii fi daala beeladaan tokkumaa bar takkaa dhageesseet. Beeladaan inni man babbaatu. Bobbaatee bakka iddoo sii itti waa nyaatutti galtee bakka bultii isaati hanganumaami ni hortis gaanatti fakkaata hormaata akkuma keessanitti ni hortu moo isin bichaa horuu beeka isin bichaa korma isin bichaa dhaluu beeka dhaltu teessa yaa warabeyyaa Bera bumaan nu haraarabu wama biraa keessa jirta jechuudha. Dagatuun qabne jechuudha. Allah subhanahu wa ta'ala ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس والله بالله الله سبحانه وتعالى والله بالله تالله أتوقع نجتامي والله بالله تالله وقوخ أخذتك من جدو Maali bakkana jaan hogguu kana jaan kana maali bakkatti daandii sadiin kakatan maali kakatan ni bareetanii waggaa namni hogguu kakatu maali waa kakatamoo namni hogguu waa kakatu maali kakata maal jetta Oh, baik. Benar kan? Namni hogguu waa kakatu maaliif kakataan sinjee hanga maleen beek aboo namni isinitti qoflaa yookaan jara kana gabbuuf naa gab hootii tanarra isin ol korsiifna bar dhiira jechuun nama waan kana fahame ba waa horuume ba namni hogguu waa kakatu maaliif kakataan sinjee Aya dubbii san jabeessuuf himiisa sangana akkana jechuun bee saboori namaati dubbii san jabeessuuf jechuudha dubbiin tun akkuma anjuu kana malee akka biraatii mitii jee dubbii tana sii raggaasisuu barbaadu fi wanni namaa kakataniif hanganan bee
wallahi ji'u jaami yoo inni kaatu baateo wallahi yoo ji'i irraa dhaabbate namichi kun dubbii jabeessuuf jechuudha. Allah subhanahu wa ta'ala dubbiin isaa osuma jabduu ta'u kakate jechuudha. Kanaafu Allah subhanahu wa ta'ala wallahi billahi tallahi dhugumatti jemmas deebi'e nuti jahannam kan jedhamu san isa saniif uumnee jedhe isa saniif ammas facaafnee jedhe dachii keessa كثيرا من الجن والإنس هدو جني في نمراته والله بالله أقومت جهنم سني فجأفنتي نتي أمني هدو أمني نما في جني في نمراجت هدو أمني ملتو نساني ملتو قبنا نقول نبي محمد عليه الصلاة والسلام قابته ورم جنة آتي ور بداخن أدام بين يعني قافت الرسول عليه الصلاة والسلام يا أدام بيتن دو ملتو قبابا ملتو ور جهنمين بيك ميت ور جهنم دو ملتو قب ملتو انجيرا gama khaliqa malee inni biraa karratti mul'anne irraas jira onne keessattis jira gama arraba irraas wanti calaqqisu jira gara qaamaa kanarraas hojiin adda addaa kan argamu jira gara akhlaaqa isarraasoo jira